كاميرا سري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في جالتمتوتا هردفتوتا سعادو كم نجا فيا كيسني نجا جرتو سنين جدا أرد رفيتين جرا كرامنا سعادو رفيتين جرا كنو وقامي كتسم برجو كيا سنين جدا داوتوتا في كبجمتوتا كيا إيجا كوبوما باية تكون ما تلفاتا مليت أنسي بلتي كيستي دائما قدسو دائما أبو باي nama rakkisa viidiyoo waraabuuf yeroo baay'ee irran turre sababni haadha daa'imaatii baay'inaan jireenyi Itoophiyaallee haalli namaa haalli qilleensallee baay'ee namatti ulfaata garuu alhamdulillahi guyyaa rabbi jedhe malee hin taatu guyyaan ani dhufee isinitti mul'adhetti video like subscribe godha na jajjabeessaan isinin jedha ittuma jira yaadumatti jira yaada kiyya galmaan rabbinaaf haa ga'u isinin jedha daawwattoota kiyya egaa keessummaadha wal isin barsiisaa keessummoota kana waliin dalagnaa wajjiniin oollaa wajjiniin jiraanna goddanyoota kiyya saahibdittii tiyya jechuudha qaaliidha akkaan jaaladhu naa baraa isinin jedha wal baraa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجمتوتا فردوتو سعدو قديان جامعة برنوتا غاري والبرچو كيسنيف بايينة تتولي كسيقا سعدا كرانا لما فاتين سندورسي نمي لما فالين نجايسن عقافتو إنو يرمت مقاكيس يا معرفة هاي معرفة كينيا مالين جوامرة ونيتو نجا مقافتا دكتورني كيا هردوتوتا كقاليدا يروبا إنو دبني جروان تاني فار مالين افتساعدون مالين بديات تجيشون أولمو إجا filleen mootu yuutuubii kanarratti na wajjin arrabichaa hin argamtu guyyaa baay'eedhaaf hin argamta ishii waadaadha galmaan hin geessinaa wanta qabanne nama fiixa baasu rabbinu haa taasisu akkasumas Khadiijalleen gara tiktookii fayyadamaa jirti atilleen tiktookii fayyadamaa jirtanii hundi keessanuu gara yuutuubii kana mootu hin agarre jechuudha gara yuutuubii kana ani goddanyoota baay'een asirratti qaba goddanyoonni kiyya baay'een kan dalagaa jiranii kan irraa milkaa'anii kan irraa qarshillee irraa nyaatanii tiniin jedhan hin jiranii isaanis akkanumatti waltaanii waliigallee gara toora WhatsAppitiin gruppii faa ijaaramne dalagaatiin turree jechuudha. Kanaaf amma indalayna biyya keessa connection baay'ee ulfaataadha. Kanaaf indalayna jennee yaadallee qabna. Isaanis indalaganii gara numaan gara gaafii fi deebii qabna jechuudha. Anaaf saahibdittiin tiyya Khadiijaan jechuudha. Khadiijaa gaafiin gaafadha. Khadiijaan immoo nama biyya Oromaa kana dhaqee argee miti islaamiin akkasuma jedha Khadiijaanii fi mucattiin turillee nama biyya Oromaa dhaqee miti yani immoo nama biyya Oromaallee dhaqee nama mootuu biyya keessallee dhufee taa'ee arge jechuudha maaliif yani isaan irraallee waa baruuf isaan fudhadha isaan illee immoo asuma taa'anii waan biyya Arabaa ijoollee biyya Arabaa deemanii fi kan biyya keessa jiraniif dhaamsallee dabarsuu ni danda'anii gaafiin yoo ta'e gaafiin isaan gaafadhu Khadiijaanii waa'ee amma fakkeenyaaf namni biyya alaa jedha jecha takkaan jettee gaaf tokko anumaan bakka lakkiin tahuu hin barbaadu biyya alaatti deebi'aa jedhee aan dubbannaan jecha takkaan jettee jecha isaan haa himtu jechi suni waan ijoollee teenata biyya Arabaa kana keessa jiran hunda keessattuu barakaa dorgite jechuudha waan isin natti himte suni waan adda dhagahe waan ajaa'ibaa keessirraa dhagahe kan amma isin haa ibsitu maaliif jennaan namni biyya namaa keessa tahee biyya keessa tahee namni mana namaa keessa deemee dalagu akka barakaa hin qabne akka riskiin isallee achi keessa seeran isaaf hin jirre nutti himte kuni amma yoo laallu namoota baay'ee keessa nama hedduu keessa jechuun kan milkaa'anii kan mana ijaarratanii kan argitee wanni guwaan kee jedhanii harkatti qabatan muraasa
garuu marri isaaniitii miti. Marri isaanii kun abbaatu harkaa birrii isaanii balleessaa, kun jaarsatu harkaa birrii isaanii balleessaa. Kana waan ta'eef ani gamanumaan gara Khadijaa isin dabarsaa daqiiqaa 5 yaada isinii dabarsiti. Garaagarummaa sanii fi garaagarummaa biyya ofii keessa illee jiraachuu isiniif ibsiti jechuudha. Biyya ofii keessa jiraachuudhaaf maaltu nama barbaachisaa? Biyya namaa deemanii mootu dalaganii maaltu nama qunnamaa akkamitti kan jedhu ani mootu baree jira jechuudha. Isilleen immootu biyyuma araballee ta'uu baattu biyya takka biyyuma itti dhalattirra gara biraatti sochootee biyyuma kana keessatti waan beektuuf ammallee gorsaa akka gorsaatitti waan tasan waan nu himuu dandeettuuf waan isin nu himtu san gurraan irraa dhageeffannaa. Gamanumaan gara Khadijaa isin dabarse. Hayya Khadijaa, mee irraa nu haasa'i waan dalayduu mana namaatirra. Dalayduun mana namaa irra guddaan isiidha. Qarshiin isillee barakaan qabu. Dalagattee mudhiin isii cituu fi dadhabbii isiitiin ala bu'aan isiin buufattee ittiin gammaddee ittiin harabaafattu tokkollee hin jiru. Sababni kun maaliif yoo jette biyya keessattis dalaydee biyya alattis dalaydee dalayduu mana namaa nabii keenya sallallahu alaihi wasallam isaatu abaaree warra mana namaa dalaguu jechuudhaan dhagee waan ifillee qaree irra ga'ee miti. Anillee waan gurra hiyyaan dhagee ammoo dubbii kana deemee yeroon irra ga'ee anillee mana namaatillee dalagee argu karaan karuma saniin natti dhufee samboodaa dubbiin tun maaliif akkana jennaan maaliif irratti abaaruu danda'e isii tanallee isumaa uumee rakkinumaatu biyya namaa sanillee oofee mana namaa kanallee isii naqee jeetii yaadu ture jennaan yeroo isaan mana tokko seenan isiin mana namaa san qulqulleessuudhaaf dirqama hojii isiiti waan ta'eef kophee isaanii kararraa meessitee jaanii bakka gizee gabbee caammaa kophee isaa san dhabee akkana garagaree ifirra millatee janii saniifuu miliyeenaan dalaydee 100,000 dalaydee maalleenni biyya namaa barakaan qabu humnatan teeta dhumattu yookiin jaarsaatu maallaqa isiin ittiin taphatee ittiin bashannanee isiin dhalaadhaan sobamti. Dhalaan hanga harmina irraa qalbii irraatii gizee inni yaa bareeddu ta'e maal jeen dhugumaan na jaalataa jireenya keenya nuu dabarsaa jettee isii waa yaadduuf waan dalayde san ittiin ergiti jireenya kiyya kabaruutiif naa ta'etteeti. Garuu inni ittiin bashannanee waan isiin humna namaa mana namaatiin dalaydu san hin yaadu humna isii san jalaa fixaa jechuudha. Isii yeroo biyya namaa sanirraa harabaafachuuf kara biyya isii dhufte yookiin boo'ichaa gaddumaa takkaanii maraatti bakka takkaa yeroo isii osuma boochuuf dabarsiti jechuudha. Ansaniifuu shamarran Oromootiin maaliin jaasi fakkaate namni biyya keessa jirtanis ka biyya alaa jirtanis rabbi waan dalagatan keessallee barakaa isiniif haa kaa'u karakkatillee rakkoo haa baasu hanga biyya namaa keessa teessanii mana namaa dalagatan hin sobaminaa. Waan keessan rabbiin barakaa keessa isinii haa kaa'u waluma qabadhaan ja'a. Saniifuu biyyuma teessan keessa garuu teessanii yoo dalagattan barakallee isinii qabdii haadhaa fi abbaa keessan bira akka du'ee fi kan jiru argaa ilmaan keessan kan ilmaan qabus ilmaan fi biratti kan ilmaan hin qabnelleen haadhaa fi abbaa fi bira taa'ee xiqqoo qabu dalagatee du'aa godhatee walumaan bakka akkasumatti akka keessaa bahan niin silaa barbaada akka fedhii tiyyaati. Garuu ijoolleen ammaan tanaa dhalannaa hundi biyya alaa itti nama hanga deemu kana keessaa nama 10 irra hin jiru hangi irraa faayidaa biyya alaa gadda malee har'aa gammadee hanga muraasaa jechuu barbaadeeti. Akkanumaan hordoftoota saadaa yoon isiniif balleessallee dhiifama naa godhaadha. Taniin isinii dabarsuu barbaadu tanuma. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Isinii jaa. Hayyee Khadijaa teennaa galatoomi baay'ee guddaa tokko galatoomi. Ani haasawa kanarra baay'ee barumsa guddaa tokko fudhadhe. Fakkeenyaaf warri abdii muranii akka kiyyaa jechuun abdii muranii abdii kutanii biyyuma namaatti deddeebi'uuf yaadan baay'eedha. Biyya namaa dhaqxee ni jijjiiramta. Garuu akka atitti jijjiiramtu hin jiru. Maaliif jennaan gaafa biyyaa baatu maatii asitti hambiftee deemte san asitti deemtee yaadatta. Maatii santu hirriba si dhoorga, santu hirriba hin qabne. Kanaaf ijoolleen amma daa'imnillee sabiyyillee karma biyya ambaa san deemti.
biyya namaa erga faayidaa qabaattee hin deemne dalaganne garaa laafuu hin qabdu dubartiin jechuudha. Dubartiin immoo wanni si ajjeesu kanuma akka dalagattu saniif sila birrii kana hin kaatti. Akka dalagattu birrii hin argatti ofii mootu birrii kaayachuun hin argamu dubartii biratti isiniin jedha. Anilleen waan Khadija naaf dhaamte kana isiniif dhaamsa godhee karaa YouTube kiyyaatiin kan isiniif fide ana saaduudha like subscribe godha waan dogoggora bakka kanatti haasoftan jedhaati comment jalatti naaf barreessa isiniin jedha. Egaa hojii baay'eetu jira akkaataatti hojjennu nu wallaalchisaa nama dhiba kan rabbi galchee fi madalagaa biyya kana keessatti illee jechuudha. Kanaaf filannoo namni wanta wallaalee ofii jibbaatee yookaan haala jireenyatiif jecha biyyaa ba'u sanirra filannoo gattiinee dalagannaati irratti odoo cinnee dalagannee wayyaa isiniin jedha. Kanaaf guddaa waan faana turtanii waan daawwattaniif galatoomaan isiniin jedha. Isinillee gamanumaan naa galatoomaa affeeramtanii gara mana kiyyaa naa dhufuu keessanii guddaa naaf galatoomaan isiniin jedha. Isin rakkina qallee qabdu.